Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota keenya inshallah raskoo bitta waliin deemnee jira. Qophiin irraa akkamittiin YouTube keenya viidiyoo tokko kaardis rakkaatu dandeenya. Kaardis jechuun maal jechuudha kan taate fakkeenyaaf kaardis jechuun kaardis jechuun fakkeenyaaf viidiyoo haala agarsiisa. Kun fakkeenya kaardis jechuun kana viidiyoo tokko osoo deemuu jiru jechuudha. Kaardis jechuun kana ni gartan jedhee qaba. Kunaaf ni gartan jedhee abdiin qaba. Kunaaf fakkeenyaaf viidiyoo tokko osoo deemuu jiru alaamaan akka isiin huba'uudha. Fakkeenyaaf alaamaan sun yoo nu baate viidiyoo jala viidiyoo biraa fakkeenyaaf irra kaa'uu dandeessanii. Fakkeenyaaf irra cuqaasee isin agarsiisa. Kana yoo asirra cuqaasu viidiyoo 4 tajaajila jechuudha. Qaba kanarra kaa'ame kaardis jechuun kana viidiyoo tokko osoo deemuu jiru jechuudha. Alaamaa biraa gaafii feetanii viidiyoo biraa irra maxxansuudha akkanatti mul'isuudha. Haala kanarra kaa'ame sun Google Chrome keenya seenna Google Chrome seenna ramaan youtube.com jennee katabna. youtube.com jennee katabna. Google keenya seenna youtube.com jennee katabna. youtube.com jennee katabna. Haala kan nu baasa yeroo kan nu baase isin desktop site gubbaa kaatanii fakkeenyaaf markaadee jira. Kun gartanii kun desktop markaadee isin desktop site rakkaatanii yeroo desktop site kaartanii raabatan kan harkaa keessan lamiidhaan guddiftaniitiin bakka loogoo keessanii chaanala keessan irra cuqaaftanii yeroo irra cuqaaftan olooftaniitiin YouTube studio jedhaan ni gartanii irra cuqaaftanii yeroo harka irra cuqaaftan hanga isin baasu abdiin eeggatanii nu baasaa jira. Haala kan nu baasu yeroo kan nu baasu olooftanii go to videos jedha asirra cuqaaftanii video keessan hunda isin baasachuu viidiyoo keessan akkaataa irra cuqaafachuu barbaadan isin fida. Haala kan nu baasu yeroo haala kan nu baasu fakkeenyaaf mee viidiyoo tokko irratti cuqaasaa viidiyoo fakkeenyaaf mee viidiyoo irra cuqaasaa haala kan irra cuqaaftanii yeroo haala kana viidiyoo cuqaaftan haala kan nu baasa gaman asir kaftaniitiin olooftanii wakka kaardis ni gartanii indi screen jala jira ni mul'ata. Bakka gadda indi screen isin garsee jira. Kaardis jechuun kan jala jiru kana asirra cuqaaftanii yeroo asirra cuqaaftan haala kan nu baasa. Haala kan nu baasa fakkeenyaaf yeroo haala kanaan nu baasu fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa dura of asirra daqiiqaa fayyadamtanii viidiyoo tokko yeroo daqiiqaa meeqanni ga'e akka inni mul'atu barbaadda waan jedhuuf xiqqisha feetu dhumarra feetu walakkaa fi daqiiqaa takka amma daqiiqaa takkaa fi sagantii 10 jedha. Daqiiqaa takka sagantii 10 jedhanii irraa ba'een yeroo daqiiqaa takkaaf sagantii 10 jedhanii irraa ba'ee asirratti alaamaa ijaabatanii gartanii viidiyoo feetamoo akka viidiyoo mul'atu feetamoo beeleestii feetamoo chaanala feetamoo fakkeenyaaf viidiyoon jedhame kafee tarkaachuu dandeetta. Viidiyoo jedhaan viidiyoo oolaa jedhee viidiyoo kam akka inni asirra mul'atu barbaada jedha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana godha. Kunoo mee fakkeenyaaf seef jedhanii ilaala. Seef ni godhee jira. Duuba deebiin YouTube seenee ilaala. YouTube seenee ilaala. YouTube seenee ilaala. Fakkeenyaaf viidiyoon sun kana ilaala daqiiqaa takkaa fi rakkaa'ee jira. Yeroo oofna inshallah karaa sirrii agarsiisa inni faatu inshallah. Kunooni gartan jedhee abdiin qaba akkamitti YouTube barnaa jedhu kunooni gartanii kaardis jechuun kana kunooni gartan jedhee abdiin qaba kan jedhu qishii deebitee irra dheesin agarsiisa. Kunooti irra dheesin agarsiise
baasu kun haala kanaan baasa kunuun gartanii akkamitti viidiyoo amma yoo ta'e irra kaa'ee viidiyoon kana halkan nu baasa jechuudha harka adisa kaata harkaan turannee jira inshallah kaata kaatan haala kanaanii gaafii feetanii viidiyoo playlist channel biraa namaaf beeksisuu qafaytan taate waa hedduu irra kaachuu dandeettanii inshallah barnoonni keenya kaarraa kana warra akkam barnoonni biraatan deemtan waliin tura masalatu sabasa gochuun share gochuun faana turana jabeessa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh